isiniif raawwachuuti malee. Amma gaaffii isin gaafanna. Kana erga ta'e Waaqayyo akeekaaf eega nu uume. Akeeka inni uume keessa eega nu galcheef isin nu ga'e. Dhalata Kiristoos Iyesuus keessaan immoo Kiristoos nuuf dhalachuu isaatiin bara kakuu haaraa illee nuuf du'uu isaatiin immoo ijoollee Waaqayyootti dhiigaaf foon isa kan namaarraa utuu hin taane akka fedha Waaqayyootti deemnee lammaffaa Waaqayyoorraa eega dhalanne ijoollee Waaqayyoo erga taane jireenyi keenya maal fakkaata? Isa gaaffii. Kana jechuun utuu teoloojii dhaqin utuu barumsa maal isin barbaachisin Kiristoos Iyesuus siif du'uu isaatiin kan ka'e ijoollee Waaqayyootti lammaffaa taate kan dhalatte jireenyi kee maal fakkaata? Sagalee Waaqayyoo dhagahoota baay'ee dhageenyeerra. Sagalee Waaqayyoo baay'ee humnaa olitti lallabameera. Taankistuu teknooloojii intarneetirraas eessarraas sagalee Waaqayyoo dhageenyeera. Garuu maaliif yaadni nuti yaadanuuf hin mijaa'u? Maaliif yaadni keenya iddoo bunu? Maaliif fuulduratti hin tarkaanfamu? You know why? Why is that a kind of thing? Isa biran gahe. Hallelujah! Isa dhufa ni dhufe irra nimo. Maaliifitu kun hin ta'u beektu? Sagalee Waaqayyoo sanatu hin amannu. Waaqayyoo hin amannu. Wanta nuti amannutu qabudha. I'll show you. Waaqayyootti amanuu dhiifneetu haala biyya lafaatti amanna. Waaqayyootti amanuu dhiifneetu haala nu fuuldura kondiishinii keessa jiru environmentii keenyatti amanna. Waaqayyootti amanuu dhiifneetu faaktiitti amanna. Waaqayyootti amanuu dhiifneetu namoota fuuldura keenya jiranitti amanna. Namoota jireenya nuti keessa darbuudhaaf jennu keessa nu fuuldura dursanii darbanitti amanna. Al tokko na yaadadha seenaa biyya Eeshiyaa keessa iddoo tokko maqaa biyya kanaa irraa fadhi dubartiin tokko interview gaafa godhu paasterin tokkotu gaafatan waldaa keessatti. Kadhachuu fi barbaadeetu akkasii kadhuu barbaadanaa ilmaan marguu na barbaachisaa kana booddee waggaa lamaan qabu kanatti gammadee jiraachuudhaaf qabeenyi qabus nagaa namaa jechuun keetii nan duudhaaf waggaa lama naafe waan ta'eef kana caalaa maalan barbaadaa waggaa karaan dura ture garuu it's too late now jettiin. Doktoriitu si xaafee naan akka waggaa lama guddina tokko itti beektaa naan beekaa jechuudha. Akka itti beektaa maal isa waggaa isa yoo dubartiin nama waggaa 38 dhukkuban qabdu. Dhaggeeffadhaa dhukkuban qabdu doktorii sartifikeetii du'aa hin laannee fiduu ta'ee she is in full health waggaa lama guddina du'a waan ta'eef maalan barbaadaa jechuudha. Amma waggaa lamaatti immoo waan itti jiraadhu qabaa kadhannaa nan barbaachisu ta'e. Namichi kun baay'ee curious ta'etu eenyutu akkati waggaa lama guddina sutti beeknaanis ta'aa kun namni natti himuu barbaachisu. Akkoon koo abaabeen koo harmeen akkoo kooti gaafa waggaa 40 duute. Akkoon koo gaafa waggaa 40 duute. Harmeen koo gaafa waggaa 40 duute barri jireenya keenya waggaa 40 hankos lamannaa hafeette. Har'a maqaa Yesuusiin wanta akkasii abaarsa akkasii nurraa cabu ameen. Ameen. Namni kun nannee jedhe. This is taratara jechuun mutura yoo durii hin timaaramte. Nannee jedhe. Dhuguma yoo dubartiin kun waggaa lama booddee du'uudhaaf qophaa'aa jirti. Dhuguma immoo akkuma ishee jette hin duuti sagalee Waaqayyoo maal jedha? Du'aaf jireenyi har'a bakka irra jira jedha. Ati du'a ofitti raaja taanaan du'atu dhufa. Ati jireenya raaja taanaan jireenya dhufa. Ati eebba raaja taanaan eebbatu dhufa. Badiisa raaja taanaan badiisatu dhufa. Waan afaan keetiin raaju beeki. Na yaadadha gaafa waldaa kana jalqabne namni tokko dhufee waan naan jedhe. Kadhannaa annatti waldaan natti wani gaafannaanitu nam ta'uu gaafannaani baay'ee isin dhiba. Yoo Waaqa hojjete hin guddataa yoo Waaqa hojjete immoo yoo nu Waaqa hojjechuu dhabaate immoo hin guddatu. Kana jechuun maal jechuudha? Yookiin hin guddataa yookiin hin guddatu. Kanaaf gaafa inni guddatu dhufaa akka jechuudha. Ani immoo gaafa dhaga'ee jalqaba nan aare deebi'ee waan tokkotu naa gale. Maaliif beektu? Waaqayyo biraa ta'uudhaaf dhiisuu isaa addaan hin baafanne jechuu barbaadee miti namni kun kana barbaadee miti. Akka Waaqa biraa ta'e beeka. Maaliif yoo cubbuu keessa jiraatta ta'e dhaggeeffadhaa kana sirriitti. Cubbuu keessa jiraatta ta'e cubbuu keessaa bahi nama si hin jedhuuni fedha Waaqayyoo ta'uu isaa addaan baafata jettu. Jettu akka jettu
Okay, beeloftee jirta. Baay'ee beeloftee jirta. Waanuma nyaata keessaa less quality qixxaallee namni sii kenna sadarkaa nyaachuudhaaf itti qophooftee yeroo jirta. Special food kitifoo namni siif kenna. Beeloftee jirta. Hin nyaattu namni si gaafate aayi fedha waaqayyoon takka ta'e itti gaafadha jettaa? Hin jettaa? Soba. Soba. Kanaaf kana wallaalemti abbichi. Naa dhaga'u borin dhageessa nama waaqayyo si jaallata. Namni kun maal jechaa jira? Nama sana mogolee buusaa jira. Ani dhaqu ati sin dhaqi jedhee mogolee buusaa jira. Namni kun dhufeetu darbaa dabarsaan dhufee maal naan jedha? Yookiin guddata yookiin guddatu naan jedha kan obboleessa koo ana ammoo waan tokko naa dhufee kottu sitti himaan jedhaniin yookiin hin guddata yookiin immoo hin guddata. Hin guddatu kan jedhu jiru yookiin hin guddata yookiin hin guddata. Isin galle miti yookiin guddata yookiin immoo hin guddata. Gara churrayyuu hin guddata galanni waaqayyoo. Gara churrayyuu hin taa galanni waaqayyoo feeto. Gara churrayyuu iddoo hin gaa galanni waaqayyoo feeto. Maaliif sagalee waaqayyooti jedha. Nyaanni hunda lamarra dhaqee maal jedha? Lakkoofsa kun sagalatti yoo ilaaltanii ilaa nus kaanee hin hojjenna waaqni waaqarraa ka'e walluuf hin qixxeessa. Kanaaf egaa namni jireenya isaa keessatti rakkoo inni qabu inni jalqabaa sagalee waaqayyootiif waaqayyoo irratti dhaabbachuu dadhabeetu faaktiirra dhaabbata. Kanarraan kan ka'etu namni wanti inni barbaadu garaa hin guutuuf waan ta'eef achi fiigee as fiiga. Kanarraan ka'etu namni sagalee waaqayyootti qabame by default isa raajummaa waaqayyo isatti kennetti dhimma bahuu utuu danda'utu nama maqaa isa waamu barbaacha waldaan isii asiif fiiga. Kanaaf egaa sagalee waaqayyoo har'a maal jedhaa? Mata duree lallaba kootii yaada garaa kee haareffadhu. Minama sabbiyyuu yaada garaa kee haareffadhu. Exactly. Roomaa boqonnaa kudha lama lakkoofsa lamarraa kan jedhagaa fakkeenya baraa isa darbu kana duukaa qoodamuutu isa duukaa hin bu'inaa jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffadhaa. Of jijjiiraa jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e waan isa duratti fudhatamaa ta'e waan akeeka isaa fiixaan baasu barbaachuudha. Wanta fiixa waaqayyoo wanta jaalala waaqayyoo fiixaan baasu barbaachuu wanta jaalala waaqayyoo ta'e hojjechuu wanta waaqayyoo fuuldura ta'e gaarii ta'e hojjechuudhaaf jaalala waaqayyoo jettee gaafachuu si barbaachisu by default jaalala waaqayyooti. Utuu jaalala waaqayyoo hin taane yeroon sun siif hin kennamu. Utuu jaalala waaqayyoo hin taane carraan sun siif hin kennamu. Utuu jaalala waaqayyoo hin taane fayyaan sun siif hin kennamu. Utuu jaalala waaqayyoo hin taane haasaan sun siif hin kennamu. Utuu jaalala waaqayyoo siif hin taane qaamni guutuun sun siif hin kennamu. Waaqayyoo hubannaa isaa nuuf kennu. Efesoon boqonnaa afur lakkoofsa 23-24 yoo ilaaltan akkas jedha. The same thing isuma Roomee boqonnaa kudha bartaasee jedha. Efesoon boqonnaa afurra lakkoofsa 23-24 maal jedha? Hafuura yaada garaa keessanii haareffadhaa jedha. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Hafuura yaada garaa keessanii keessattis haareffamaa. Namummaa haaraa isa qajeelummaaf qulqullummaa dhugaatti fakkaattii waaqayyootiin uumame maal godhaa? Uffadhaa. Ilaa kottaa nama humnaa akka fakkeenya keenyaatti jedhu fakkaattii waaqayyoo sana maal godhaa? Uffadhaa. Yeroo sana waan namni siin jedhu hin amantu. Yeroo sana waaqayyoon amanta. Yeroo sana haala hin amantu. Yeroo sana waaqayyoon amanta. Yeroo jalqaba biyya Ameerikaa dhufe waan irra geessitti maal dhaggeeffadhaa? Namoonni dhufanii kun hin danda'amu naan jedhani. Waan baay'ee gaafan karoora baasee itti bu'u kun hin danda'amu naan jedhu. Maaliif hin danda'amu jedhee gaafan gaafadhu akkuma bifa waa'ee fakkiin dubartii silaasitti hime abaabileen see 40 duute akkoon see 40 duute harmeen see 40 duute iseen gaafa waggaa 38 du'a labsuutti kaate baay'ee wayii isin himti meefinne. Paasterichi akkas jedheni hammitti jiraattu hamma akkoon kee itti jiraatan miti ati akkoo kee miti jedheni. Hammitti itti jiraattu hamma harmeen kee itti jiraatan miti maaliif beektaa ati harmee kee miti ati sii jedheni. Nagalee waaqayyoo ati immoo eenyu jedhamte ati gaafa Museen gaafate ani ana nagalanni waaqayyoo ati sii kanaafi sitti nima boleettii koo waan isin jedhu amantaa nagalee waaqayyoo sitti maannaan eeyyeette bara jireenya kee dheeraadha. Kana booddee si duwwaa miti manni keessa mandarri keessa jiraatus waggaa 40 hin du'ani nagalee waaqayyooti kun fudhadhu jettee seenaan jijjiirame. Guyyaa lallaba nama sanaatii ka'ee
waggaa 40 du'uun kan seenu waa miti. Dubartittiin sarpiraayizii taate gaafa waggaa 41 qabachuu gaadde Waaqayyo. Kanaaf gaafa jireenya kee keessa kee hafuuraa haaressitu namummaa kee Waaqayyo gaafa haaressitu akka namaatti hin laatu. Ankooti si deebi'a gaafa biyya kaa dhufe hin danda'amu naan jedhani waan baay'ee hin danda'an dhufee gaafa ji'a lamaan kolleejii galee. Biyyatti jireenya saksesfuulii jiraachaa ture gaafa dhufu xinnoo haala haaraa keessa jira waan ta'eef bitaa akkanatti galuu barbaade namootatti gaafa naqee maru namoonni kun hin danda'amu naan jedhu maaliif naannaan naqe immoo akkas ture. Naannaan naqee naannaan keessa ture yeroo jalqaba naqee gubannee gaafa dhuftu weeraa usiittis geessu. Dhattee faabrikaadhaa hojjetta. Namni hin dhufa isaanis kan isaan beekan isuma kan isaan si agarsiisan isuma kan itti guddattu isuma kan itti dulloomtu isuma. Ndaa'u namni tokko deengadamaan naan jedha iddoo tokkotti wal agarree yoon du'e seenaan koo salphaadhaa jedha. Akkam jennaan Ameerikaa dhufee faabrikaa kanaa hojjetee hin du'e naan jedhu kanumaa. Seenaan koo salphaadhaa jedha. Isa booddee waan tokko murteesse lakkii jeeni jennaan ani Waaqayyotu na duukaa jira humna Waaqayyooti na wajjin jira ayyaana Waaqayyoo harka mirgaa Waaqayyootiin inni qabamee jira waan an ta'eef waan an gochuu barbaadu hundumaa nan godhan jeeni. Let me show you something. Jireenya keessatti irraa namni waa'een Waaqayyoo galeef ija jabummaa qaba. Ameen. Namni ija jabummaa qabu immoo yeroo hundumaa qaddoodha jala muree dubbata. Biyya kanatti godhamu akkasii maal jirtu namoonni isa dhaaroo galte dhufu. Baay'ee Waaqayyoo hin beekan taanaan isa yeroo hin gaarii. Maaliif cabsitanii dabartani waan ta'eef dallaa namni sun siikaa'ee cabsitanii dabarte waan ta'eef. It's not about arrogance. It's about the grace of God is with you. Ati immoo hubannaadhaan guutamteedha. Ameen. Kanaaf egaa nan amane. Amaneen oole nan amanee miti ani yoo qaamanuun ta'e. Itti tarii dhugumaa hin jedhe natti lakkaa'anii laakuma baluu laalii. Namoota maasters qaban maasters Itoophiyaa kun taane Ingilaanditti bara durii maasters qaban bara sana namni baay'een baratu. Namni baay'ee itti barannetti namoota bara durii kutaa koo alaaf xuryuu guddaa ta'etti maasters Ingilaanditti baratu dhufe ilaa kun nama kana taa'ee biyyatti maasters qaba. Namni beeka nama kana nama guddaa ture biyyatti ilaa kun osoo biyyaa dhaqee iddoo sana hojjetanaa jedha. Kanaaf demoralize na godhu akka amanuun ta'e Waaqayyo garuu na gargaara keessa. Maal jechuudhaan barbaade long story short. Har'a ani namoota warra afaan Ingiliffaatti afaan hiikkatan namoota biyya kanatti guddatan isaanii nan bulcha. Kun immoo dandeettii koorraa miti. Kun immoo akaalummaa koorraa miti. Kun immoo jabina koorraa miti. Kun immoo ayyaana Waaqayyoo narra jirurraa kan ka'edha. Galanni Waaqayyoo fayyadamu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Kanaaf egaa obboleessa koo obboleettii koo namni Waaqayyoo raajii sitti raajee ergaan sitti dubbatame Waaqayyoo sitti dubbate jireenya keetti Waaqayyoo karaa adda addaatiin sitti dubbate mangeeraa sitti dubbate kalandaadhaan sitti dubbate mul'ataan sitti dubbate ati jireenyi kee achii lafa dhiisanii amma sitti himaa rakkoonsaa nama biraa miti rakkoonsaa si biraati. Situ haala amanaa jira Waaqayyoon hamma amantu haala amanaa jirta. Qooda Waaqayyoon amantu jireenya naannaa kee jiru amanaa jirta. Qooda Waaqayyoo irratti amantaa kee kennitu faaktii irratti amanaa jirta. Wanta namni keessa darbe keessa amanaa jirta. Akkas miti Imeestiraans ni kana dhaggeeffadha. Let me give you an assignment. Starting from today gaafa gadi baatanii jireenya keessa irratti gaarummaa raajaa. Eeyyee anis nan godha kana iddoodhaan nanga kana nan raawwadha Waaqayyo kanaaf godha jedha Waaqayyo nama isiniif kaasa. Lafa isin dandeenyetti dandeettii isin keessa kaa'a. Lafa dandeettii sana isin baachuu hin dandeenyetti nama dandeettii baachuu danda'u nama siif kaasa. Fira siif kaasa. Yoo illee fira hin qabdu ta'e horma fira godhee siif kaasa. Ati amantaa kee Waaqayyo irra kaa'e. Galanni Waaqayyoo fayyadamu. Maaliif beektu? Ati mucaa eenyuuti? Ati mucaa Waaqayyooti. Mucaan Waaqayyoo eenyuun fakkaata? Waaqayyoon fakkaata. Amma lafa adeemtanitti nama East Afrikaa dhufe ta'uu keessan of dhusuu dandeessan iskiinii keessa ilaalanii beeku. Kana beektu? Isin keessa namni argu Itoophiyaa namni isin jedhe jiru jedhe. Akka itti beektatanii gaafatanii you might be an Eritrean or Ethiopian or maybe Somali isin gaafatu maaliif iskiinii keenya irraa beekama. The same case is true spiritually. Ati mucaa Waaqayyooti. Mucaa Waaqayyoo immoo akka Waaqayyooti. Akka Waaqayyootti hojjeta. Akka Waaqayyootti dubbata. Akka Waaqayyootti deddeebi'a. Akka Waaqayyootti yaada. Akka namaatti yaada miti. Akka haala naannaa isaa jirutti yaada miti. Haala cabsee darbuu isa danda'u akka Waaqayyootti yaada malee.
Kanaaf egaa ati mucaa Waaqayyoo erga taate akka Waaqayyootti yaaduu danda'uu qabda. Akka Waaqayyootti deddeebi'uu danda'uu qabda. Akka Waaqayyootti haasa'uu danda'uu qabda. Akka Waaqayyootti hojjechuu danda'uu qabda. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhalli hojii namaan akka ati mucaa Waaqayyoo kamide ati mucaa Waaqayyooti yoo maal ta'e under one condition ati Waaqayyoon simannaan. Yoo Waaqayyoon simatte ati mucaa Waaqayyooti. Ameen. Mee kana irra deebi'aa jedha. Yoo Waaqayyoon simatte ati mucaa Waaqayyooti. Kana malee yoo waldaa dhufte ati mucaa Waaqayyooti miti. Yoo waldaa keessa tajaajilte ati mucaa Waaqayyoo miti. Waldaa keessa waggaa meeqa tajaajilaa seetee namarraa iyyuutti ka'ee si kana guddiitu jira. Waldaa keessa faarfachaa seetanii gaafa namarraa iyyuu arguutti kaane guddiitu jira. Maaliif beektu humnaan ni qona. Namoonni tokko tokko akkamitti bal'uuraa seetanii ba'a. Nama Waaqayyoo miti seet hin faarfatti miti. Yaa dhuftee faarfatti malee hin kadhatti. Mucaa Waaqayyoo taateetti. Waa'ee Waaqayyoo dubbachuuniif mucaa Waaqayyoo tokko miti. Yoo Waaqayyootti amante, yoo Waaqayyootti maxxante garuu ati mucaa Waaqayyooti. Waaqayyo hubannaa sana dhufa kenna. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 2:13 irraa akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko baafadhaa